Video teenya kanarratti immoo akkuma asirratti argattan Habtaamuu Lamuu Jawaar kaartaa kan koo kan lafaa na jalaa baasee maaf baastee jechaatiin jira. Dhageeffadhaa. Biiroo keessa teessee kaartaa koo kaastee sooshaal miidiyaa baasuun maaliif si barbaachise? Maal keessa argatta? Seera malee oon fudhadhe, seera malee fudhate jedhii na baasi. Akkanumallee immoo magaalaan teenya guddittiin Finfinneen Duubaayitti jijjiiramteetiin jirti. Bifa miidhagaa ta'e miidhagdeetiin jirti. Namoonni baay'een biliqliicii jedhu. Biliqliiciin kun ammoo nuti magaalaa Finfinnee kanaan dura kan beeknu akka biraatitti har'a immoo akka biraatitti jijjiiramteetiin jirti. Asirratti daawwadhaa. Niqaata Hilliinaan bulchiinsa magaalaa Bongaa irraa egaa qarshii 400,000 fi akkanumallee immoo lafa hektaara tokko bulchiinsi magaalaa Bongaadha. Egaa kenneefii jira jedha. Niqaata Hilliinaa boksii irratti yeroo mo'atamu namni baay'een gadhee yartuu maal jechaanii ture akkana success ta'uun isa kanas ilaala. Liji Yaareed immoo egaa bofa wajjin taphataatiin jira. Bofa harkatti maratee isin akkamitti ilaaltan? Bofaan hedduu tokko sodaata. Achumatti narra. Gama biraatiin immoo dargaggeessi kun caakkaa keessa seeneetiin ani si ajjeesuu barbaada jedheetii kirrii ofitti hidhee yeroo of harkisu argine. Isa kanas daawwadhaa. Na booddee jechuudhaanis kana booddee jireenya barbaadu jechuudha. Egaa viidiyoowwan kanaa fi kana fakkaatan irratti har'a react ni goona. Egaa har'a keessattuu kan irratti xiyyeeffanneetiin hojjannu egaa magaalaan Finfinneedha. Kan kanaan dura isin Addis Ababaadhaan beektan sun amma dhuguma Finfinnee taateetiin bareegdee miidhagdee Duubaay fakkaateetiin jirti. Kana irratti namoonni baay'een biliqliqiidha jedhanii isaan kuuwwan immoo biyyi keenya biyya taasiseetiin jira abbaan biyyaa jedhaniitiin kan leellisanis baay'eetu jira. Haa ta'uutii garuu nuti gama keenyaan hedduutti gammanneetiin jirra. Kana irratti illee react ni goona. Akkanumallee warroonni sooshaal miidiyaa kun ammoo yeroo ammaa kana kaartaa isaanii kan lafaa baasuudhaan sooshaal miidiyaa kana irratti maxxansaatiin jirani. Keessattuu Ato Jawween kaartaa namoota baay'eedha maxxansaatiin jira. Kanaan dura yeroo isaan kuuwwan biyya qabataniitiin turan kaartaa isaanii laxafaan turre har'a immoo warra Oromoota irratti duuluutu jalqabeetiin jira. Oromoon Oromoo irratti duuluu jalqabdeetiin jirti. Kuni maaliidhaaf ta'e? Ilmaan Oromoodha abbaa biyyaa yoo ta'e kan fedhe haa ta'u. Oromoo ta'ee diina kiyya yoo ta'e kan fedhe haa ta'u abbaa biyya isaati. Biyya isaa irraa lafa barbaade yoo fudhate yoo itti fayyadame maal rakkoo qaba? Kanaan dura kan bakka biraatii dhufan hammanneetiin jiraachaa jiru lafa Addis Ababaa kanarratti kan bakka biraatii dhufan meeqa kaartaa meeqa kan harkaa qaban hin jiranii? Akkanumallee fooqii meeqaan kalaakamu kan harkaa qaban hin jiranii? Kana baasuun maaliif barbaachise? Wantoota kanneen irratti react ni goona hanga dhumaatti na faana turadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumar App ani muyeedha. YouTube chaanaalii keessan guddicha Soofumar App irraa har'as dhimmoota adda addaa irratti react gochuudhaaf dhufneetiin jirra. Keessattuu dhimma keenya kanarraa egaa jijjiirama magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiruu fi akkanumallee duula obbo Jawaar egaa namoota aangoorra jiran kan Oromoo kan yeroo ammaa kana irratti taasisaa jiranii fi keessattuu Oromoonni Oromoota irratti duula addaa banaatiin jiranii yeroo adda addaa Oromoon keenya dhuguma dubbachuudhaaf kanaan duras duulaa kan turre waliin malee abbaa biraa wajjin akka hin taane amma ifatti nu baheetiin jira. So dhimma kanarraallee ni kaasnaa. Niqaata Hilliinaan immoo boksiidhaan innis mo'atamu egaa badhaasota garaagaraa argataatiin ture. Kan hedduu na gaddisiise immoo maatii isaa kan baadiyyaa keessa jiru mana citaadhaa isa dur ni beektani miti. Mana kana ni jijjiiraaf yeroo inni jedhu hedduu tokko waan dargaggeessi kun na gammachiiseef isas viidiyoo isaa qabadhee isin dhufee jira. Hanga dhumaatti na faana tolaadha. Warroonni mana kana faaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Viidiyoowwan mimmiidhagaa fi babbareedoo akkanaa kana akka qabadhee isiniif dhufuuf har'a dhimma adda addaa irratti ni mari'anna. Dhimmi jalqaba dhimma obbo Habtaamuu Lamuutii fi Jawaar qaanqee shoo baay'een keessanii beektanii achirratti inni dhiyeesse keessatti dhimma hedduu tokko kan na gaddisiise obbo Jawaar hedduun keessanii beektanii nama kana nama hedduu aarsaa qabuu fi namoota Oromoon qabdu ija duree keessaa tokko jennee kan yaadaatiin turre. Amma immoo warroota aangoorra jiru kanneen lafa isaanii kaartaa isaanii kan isaan qabataniitiin jiran ni saaxilaa kan jedhu qabateetiin dhufeetiin jira. Karaa toora feesbuukiitiin karaa adda addaatiin laxafuu irratti argama. Ani kan na dhibe kaleessa Oromoon Finfinnee irraa Bishooftuu irraa Adaamaa irraa lafa akka barbaadeetti fudhattee maa ittiin jiraachuu dadhabde jedheetti ilmaan Oromoo qeerroo meeqa itti qabsaatiin irratti duulaatiin turan. Kan lubbuu isaanis dhabanii darban kan akka Haacaaluu Hundeessaa hundi turan. Isaan kunniin hundi isaaniiyyuu Oromoon abbaa lafaa haa ta'u abbaa biyyaa haa ta'u qabeenya lafaa haa argatu haa godhatu jedhameeti. Fooqiiwwan magaalaa Finfinnee irratti argitan kan Adaamaa irratti argitan gurguddaan amma ijaaramaa jiran ilmaan Oromootiin ijaaramaa jiran. Haa ijaaramu warri qabu haa ijaaru kan akka kootii kan hin qabne immoo haa ta'u sadarkaa ofiitiin taa'uun rakkoo takka hin qabu. Warri qaban immoo 5 staarii dhiisaati 10 staarii illee haa kennaniif barbaachisaa ta'e lafa abbaa isaaniiti lafa isaaniiti.
Garuu kanarratti kaartaa isaanii finni qacamgoone jedhameetiin kan walirratti duulamu. Egaa siyaasni yoo ta'e karaadhaan miidhaga malee hin miidhagu. Oromoon abbaa lafaa ta'u mirga guutuutti qabdi. Anis isinis walqixa qabne. Qabeenya yoo qabaadhe 5 staarii dhiisii 10 staarii yoo ijaare rakkoo maalii qaba? Asirratti ani kan na dhibe kaleessa Oromoon abbaa lafaan taane jenneetiin duulaatiin durre har'a immoo walirratti duulaatiin jira kun maaf ta'e mee yaada obbo Habtaamuu kana dhageeffanneetiin walitti adeemna. Biiroo keessa teessee kaartaa koo kaastee sooshaal miidiyaa baasuun maaliif si barbaachise? Maal keessa argatta? Seera malee oon fudhadhe seera malee fudhate jedhii na baasi. Akkuma nama kaami garuu maaliif kan koo nama hundumaa keessaa filtanii miindaa mootummaa nyaachaa mootummaaf hojjechaa kaartaa namaa footoo kaastee sooshaal miidiyaa irratti akka maxxanu godhe. Seeraan ala yoon fudhadhe seeraan ala fudhate namichi kuni abaluu irraa fudhate nama Oromoo irraa buqqise jedhii na saaxili. Waan inni maallaqa itti kaffalee akkuma saba biraa fudhadhe. Habtaamuu duwwaa Bishooftuu irraa fudhate maaf kan koo duwwaatti xiyyeeffattan kuni. Egaa asirratti anis waa kaasuu barbaada. Maaliif viidiyoo tana isinii fide isinitti fakkaate? Mucaan kun kanaan dura baay'een keessan beektanii yeroo bulchiinsi wayyaaneedha ture keessatti nama qabsaa ture miidiyaa kanarratti Oromoota bal'aa kakaasaa ture qeerroo fi qarreewwan adda addaa kakaasaa turee fi adda duree turedha. Isa kanas Jawaaris hedduu tokko hin jaaladhaan yeroo sanitti. Amma garuu mucaan kun lafa waan kennameef qofa lafa sanarraa uummata nagaa buqqisee hin kennamneef karaa seera qabeessaan iyyatee 5 staarii dhiisaatii 10 staarii akka ijaaratu yoo heeyyamameef lafa abbaa isaati lafa biyya isaati. Irra duulamuun maaliif barbaachise? Ani kana dhibee bar siyaasa keessan kana biraatti yoo itti fayyadamtanu Oromoon abbaa lafaa ta'uu hin danda'u. Oromoon lafa argachuu hin danda'u. Moo namni lafa argate hundumtuu kaadireedha. Akka keessanitti akka yaada keessaniitti. Akkasi I think. Amma immoo qabsoon keenya kan kanaan dura nafxanyaa biyyaariinaadha. Kan amma immoo abaaree bulaa fi faarsee bulatti wal deebise. Abaaree bulaan warroota jawaariin faana jiraatan. Faarsee bulaan immoo warroota biyyee faana jiraata. Ani yoomiyyuu abbaa jijjiiramaa faana. Nama Facebookiidhaan, TikTokiidhaan, maaliidhaan iyyu osoo hin taane nama hojjetee natti agarsiisuudha kan barbaadu. Oromoo jijjiiruudhaaf nama portofooliyoo mataa isaa qabudha. Oromoon akkana jijjiiramuu qabdi. Akkanatti yoo hojjetamne jijjiirama. Hojiidhaan nama argisiisu inni anaaf gahaadha. Akka kan kooti. Kun yaada kan kooti. Yaada keessanii miti yaada keessanii inni ilaallatu. Dhuunfaa kan kootitti. Garuu immoo asirratti atni waan kana jedheef lafa yoo kan argatu taate sirratti duulama kan jedhamu kun achumatti qabadhaadha. Walirratti duuluun eenyuun sodaachisu eenyuun hin jiraachisu eenyuun sodaachisu. Oromoon takka abbaa biyyaati abbaa lafaati abbaa lafoo ta'u immoo dirqama. Kan lubbuu itti dhabaniif isaan kaleessaa abbaa biyyaa ta'a jedhaniiti jaarraa meeqa kan lubbuu itti dhaban kan seenaa qaban kan akka jeneraal Waaqoo Guutuu kan akka jeneraal Abdiisaa Agaa isaan kunniin biyya isaaniitiif kan qabsaatiin turan waan biraatiif miti. Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa ta'uu qaba. Abbaa lafaa gaafa ta'eetiin immoo inni 5 staarii argadheetiin jira. Amma itti fayyadameetiin hin ijaara gaafa jedhamu irratti duulamu walirratti duuluun immoo wal fashaleessuudha. Faayidaa tokko hin qabdu. Kan achumatti jechuudhaa fi dhimma kana immoo asirratti mee haa dhaggeeffannu amma saaftamuu al takkatti. Abjuun koo kan akkuma nama Bishooftuutti misooma jalqabe 5 star hotel waaqayyo yoo na gargaare isinis yoo na gargaartanii nan ijaarama galma keenyaa kanoo dizaayiniin isaa kana fakkaata ni ijaarra. Maaliif wanti guddaan garaan qulqulluu ta'ennan waaqayyo na gargaara nan ijaara. Waggaa 20 ol biyya faranjii keessatti lafa qulqulleessee taaksii oofee limmiizinii qabaadhee reestooraantii qabaadhee hojjedheera waaqayyoon galanna ta'u. Namoota biyya Kanaadaa keessatti jireenya bareeda jiraachaa turan keessa an nama tokko. Jireenya bareedaa gaafa jiru jireenya maallaqa duwwaa miti. Mana keessaayis haadha manaa gaarii waaqayyoo naa kenne. Ijoollee babbareedduu waaqayyoo naa kenne. Fayyaa nagaan qaba. Umurii kanaan dhukkubi tokko na keessa hin jiru. Masira deddeebee 5 staarii dhiisii 10 staarii ijaaradhu lafa abbaa keetiiti lafa biyya keetiiti. Egaa kan namoonni baay'een dhiiga isaaniitti dhabaniif namoonni darbanii kanaafan akka irratti jiraataniif malee namoota biraati farda irraa of wal buqqisuudhaaf wal saaxiluudhaaf maqaa jedhuun kaartaa walii fiddanii asirratti maxxansuudhaan wal fashaleessuudhaaf deemuu fi namootni biraa immoo bakka kanarraa akka dhaabbatanii fi isaan bakka dachee kanarratti akka of ijaaran taasisuudhaaf dhimmi deemamaa jiru dhimma biraati waan ta'eef achumatti dhaabaa isin jechuu barbaada. Warroota deeggartoota kanaaf taatan keessattuu feesbuukiin kun shwaa baay'ata waan ta'eef warroota hojjetan osoo hin taane warroota feesbuukii irra oolanidha kan haasaatiin oolan. Egaa warroonni immoo hojjetaa isin jiran bifa kana magaalaa Finfinneedha gara Dubaayitti jijjiiran. Daawwadhaa viidiyoo tanas. Amma dhuguma dubbachuudhaaf Finfinnee dur warroonni beektan Addis Ababaa dur okay Addis Abaadhaan beektanidha. Warroonni Addis Ababaa dur beektan ishee tan amma beektanii seentanii argitanii piyaasaa 4 kiiloo 6 kiiloo isa jettan kan kanaan dura maqaa biraatiin waamamaa turte akkati miidhagaan argaaltanii
hedduu tokko nama gammachiifte argitanii bilicliciin jettan kun biyya keenya keessatti kanaan dura hawwiidha. Namni Dubaay deemee Dubaayitti fooqota san keessatti suuraa ka'ee si ergu hawwiidhaan ilaalta dur. Har'a immoo biyya kan kee keessatti yoo deemte achitti suuraa kaate eenyuyyuu sin dhorku paarkiiwwan adda addaan bifa miidhagaa ta'een ijaaramaniitiin jiran. Har'a karaarra bakka barbaadde ciistee rafuu dandeessa. Hattuun akka dursee hattuu hin dandeessu. Karaan banaadha waan ta'eef. Karaarra ciisuu dandeessa yoo barbaadde teessoodhaan mimmiidhaganii jiran. Addis Ababaan sa'aatii 24, Finfinneen sa'aatii 24 teessoorra ciistee buluu dandeessa. Yeroo ammaa kana miidhagdee akka gaariitti bakka itti bashannantu bakka itti boqottu qabda. Kanaan dura Finfinnee ni beektan. Mana siree yeroo qabattan gubbaa fi jalatti qabatta. San irratti tuwaanis nyaataatiin bula. Ni beektan miti ishee santu akkanatti jijjiirame. Nama akkanatti jijjiiru immoo biliclici yeroo jettaniin hedduu tokko namatti dhagama. Garuu immoo namni hojjetu yoomiyyuu mo'ataadha. Kanaasa haasa'ee bira darba. Uummata akka wanni fiduu tokko illee hin jiru. Hojjettee argisiifte garuu goota kan taatu gaafsanidha. Haasa'u osoo hin taane hojjettee agarsiisuudha. Isa kana kanaan itti amanu. Tunis Finfinnee leevilii biraati. Mee ishee kanas daawwadhaa. Abbichuu Ziraadha obbo Adeenech Abeebee immoo Finfinnee adda dureedhaan hojjechuu keessatti gahee guddaa taphatteerti dhugaa dubbachuudhaaf. Finfinnee kanaan dura warroonni kanaan dura duran bulchaatiin turan akkamitti hojjechaa akka turan hin beektanii naannawa warroonni keessa jiratan keessattuu Finfinnee keessa namoonni beektan akkam akka turtanii beektanii amma immoo akkamitti miidhagdee akkamitti bifa isii hawwattee dhuguma magaalaa keenya Finfinneetii kan nama jechisiisu bifa miidhagaa ta'een hojjetameetiin jira. Isa kanatti immoo hedduu tokko gammannaa anis nan gammada. Egaa abbichuun gara fuulduraatti amma immoo kan isiniif kaasuu barbaadu warroota abdii kutattanii jiru addunyaa kana nagaa of ajjeesuu qaban jettanii mee chaalenjii kana al tokko ilaalaadha viidiyoo tana. Egaa jireenya akkana jechuudha. Amma viidiyoo tana ilaalaadha. Walqixa gadhiisaman namoonni kunniin viidiyoo tana sirriitti ilaalaadha. Namoonni kunniin hundi isaanii iyyuu walqixa gadhiifaman. Garuu immoo kan dursu jira, kan duubatti hafu jira, kan kufu jira, kan ka'u jira. Bu'aa bayii immoo asirratti jiru jira. Jireenya akkana gara fuulduraatti imatattaafattaa garuu ka keessaa hafu, ka keessaa kufu baay'eetu jira. Kan lubbuu ofii galaafatanis kan amma argaa jiru isaan kanneenidha. Viidiyoon tun hedduu tokko bu'aa bayii jireenyaa waan argisiiftuuf isinitti fide. Ilaalaadha mee asirratti bu'aa bayii kana tabba takka yeroo ol bayan tabba biraatti dhufan, tabba takka yeroo itti bayan kan biraatti dhufan. Yeroo takkatti ol bayan immoo dhoqqee keessa kan bu'anis jiran. Dhoqqee kana keessas ba'uudhaaf ni tattaafatan namoonni kunneen hedduu tokko gara fuulduraatti jechuudhaaf jiruuf jireenya keessan hundi keessan mo'achuudhaaf ni tattaafattu. Galgala kaatanii, ganama kaatanii, halkaniin qorri isin nyaatee, roobni isin nyaatee, warroonni dafqatanii haruurri ho'aa kun isin nyaatee miidhamtanii of jijjiiruudhaaf tattaafachaa jirtan. Kanarratti immoo warroonni abdii kutattan, warroonni immoo of ajjeesuun irra naa wayya nan boqadha jettaniif viidiyoon tun hedduu tokko isin fayyadame. Jiruun yeroo hundayyuu chaalenjii gaafatte. Jiruun yeroo hundayyuu bu'aa bayii qabdi. Jiruun yeroo hundayyuu yeroo kamiiyyuu akka ajaa'ibaatti gooteetiin si qormaatti. Qormaata san keessa darbitee immoo success ta'uudhaaf ati hamma danda'ameen hanga jiruun kan kee jiru kanatti tattaafachuun dirqama keeti. Even ofii keetiifis yoo si darbuu baate ilmaan keetiif, warra keetiif, maatii keetiif, biyya keetiif dabarsitee yoo deemte bareedaadha. Warroonni seenaa gaggaarii Oromoo biratti qaban, warroonni beekamtii ciccimoo qaban, bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii, aarsaa baay'ee keessa darbanii, waraana baay'ee keessa darbanii, lubbuu isaanii qaalii uummata isaaniitiif kennanii darban har'a addunyaa kanarra jiran. Garuu seenaan isaanii har'as Oromoota miiliyoonaan lakkaa'amu onnee isaanii keessa jira. Kana kan isiniif ibsuuf warroota abdii kutanne jettan, warroonni abdii kutanne jettan hundi keessaniyyuu mee al tokko dhaabbadhaatii gara mana hospitaalaatti deema. Hospitaala yeroo seentan namoota qaama dhaban, namoota dhukkubsatanii dararaman, namoota immoo lubbuu isaanii ni hafti moo hin haftu jedhaniitiin hedduu dararamaa jiran maatii wajjin dararamu argitan. Meecha dhiqaatii xiqqoo al tokko sammuu keessan boqochisa. Warroonni jaalalaaf akkanumallee qabeenya dhabeef, akkanumallee naa darbuu dhabeef fayyaa guutuu isin kennee rabbiin osoo jiru rabbii keessan mararsitan akkanumallee immoo of ajjeesettaniitiin asirratti baatan kun isiniif ta'aaf ergaa kana isiniin dhaqqabe akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Amma gara viidiyootti aanutti dabarreetiin jirra. Viidiyoo kana keessatti immoo dargaggeessa tokko argina. Dargaggeessi kunis of ajjeesaa jedha. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo tana. Kana booddee jechuudhaanis kana booddee jireenya barbaadu jechuudha. Nam tokko immoo akka sagalee. Kan isa kana ammoo na ajaa'ibsiisa sagalee naan ta'inaadha. Anis nagaatti wallaahi laazim. Sanuun kakata wallaahi laazim godha bara. Achumaan ni xiyyaati. Akkana kun achumaan ali tolu. Maaliif waan gaarii nama gorsu hin qabu waan ta'eef. Boonii qofaaf sagaleen ta'inaa ani Boonii qofaaf sagaleen ta'inaa anis uffannisa. Uffannisi fataa godhi uffannisi maal abbaatti xiqqeessin. Viidiyoo iyyuu waraabinatti.
uffanni si kana jechuudhaa fi inni garuu ergaa wayii dabarseetiin jira. Ergaan kunis maalidha? Warroota uffannisitan hangam tokko akka nama jibbisiisu argisiisuu barbaadeetti na fakkaata. Waan gaariidha. Irraa fayyadamaadha. Egaa dhumarratti immoo wanta tokko isinitti agarsiisu Liji Yaareed maalitanii zandoon maalidha? Jawweedha moo maalidha? Bofa moo jawweedha? Warroonni beektan koomanta irratti naaf barreessaa. Harka baateetiin deema kan hagana gahu. Waaw! Warroonni sodaatan jirtanii? Inni immoo harka maratee akka ajaa'ibaatti. Mucaan kun yeroo baay'ee bineensotaa fi bineensota bosonaa kanneen wajjin jiraata. Kan akka bineensa waraabessa jechuudha. Kan akkana kanneen wajjin jiraata. Amma asitti immoo jawwee bofa na fakkaata. I think kun bofa. Bofa inni kun kan harka qabate bofaadha. So lubbuudhaan akkana qabatee itti maramee innis okay. Baay'isuu bofti al tokko qofa nama hiddaadhaan dhugaadha. Jechuun arrabaa jalaa qabaa jedhan marziin sun yoo keessaa baate waa tokko si gochuu hin danda'u jedhan. Anis al tokko asirratti yaaleettiin ture xiqqoodha malee isheen sun. Bifa kanaan egaa kana wanni isin fideef waa irraa barattanii fi baay'isuu namoonni bofti yoo si hidde marziin isaa akka nama ajjeesu ni beektanii miti. Garuu immoo yoo ofitti siiksitee ofitti madagsitee immoo akkamitti waliin jiraachuu kan dandeessan akka asirraan barattanii. Isin immoo yeroo hundayyuu xoorinata. Koomantiidhaan xoorinata asirratti illee bakka yeroo hundayyuu waraana isin keessan waraana. So akka irraa barattanii fi namni yoo wal jaalate nama dhiisaati kan afaan hin beekne wajjinuu bineensa wajjinuu jiraachuu hin danda'a waan jedhu ergaa isiniif dabarsa waan ta'eef kana isiniif qabadheetiin dhufe. Dhumarratti immoo niqaata Hiliinaa leevilii biraa keessa seeniitiin jira. Kanaan dura faayitii boksii magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifameen mo'atamee ture Jooniidhaan baay'ee keessanii beektanii. Inni kun Bongatti Dabubitti dhalatee rakkoo bu'aa baay'ee keessa bahee akka darbe namoonni baay'een yeroo inni achirratti haasa'uu fi yeroo inni mo'atamu hedduun nama irratti adamoo adda addaa adeemsisaatiin jira. Egaa biyyi keenya warri afaan keenya biyyi keenya keessatti namoonni argaman baay'een isaanii girrisaadha. Ergasii immoo mucaan kun laayifii inni keessaa bahe baadiyyaa inni keessaa bahe bakka abbaan isaatii fi haati isaa inni itti argaman mana isaan even amma keessa jiranii fi konfidensii inni qabu argitan haasaa keessatti konfidensii inni qabuu fi jabinni inni qabu akka mo'atamu osoo beekuyyuu ammoo hin mo'atamu nama mo'adha jedheetiin dhugaa dubbachuudhaaf achirraa biizinasa argate. Biizinasa saniin immoo maatii ofii hin daganne bakka kaleessa ka'e hedduun keessan bakka har'a jirtan keessanii isa keenya kan baadiyyaadhaa dagattan keessattuu biyya alaa teessanii warroonni asitti namoota wal fixachiisuudhaaf deemtan maalidha? Miidiyaa kanarra baatanii wanta taane labsitanii ala teessaniiti isiniif tolee jechuudha. Isaan immoo asitti dararamaatiin jiran akka dararamu gootan. Mootummaan ni dararaman kaaniinis ni dararaman. Isiniif gala jedheetiin yaada warroota Hiliinaa sammuu qabdaniif. Isin garuu bakka gaarii jettanii waan gaarii dhugaatiin isaan ammoo asitti dararan qaama lamaan jechuudha. So kanarraa akka ofii eeggatanii fi mucaan kun hamma tokko isiniif fakkeenya akka isiniif ta'uudha. Bulchiinsa magaalaa Bongaa irraa immoo qarshii 400,000 fi akkanumallee lafa hektaara tokko kennineefii jirraa jedhan. Hedduu nama gammachiisu. Maatii hiyyeessa akkasii keessaa bahee jechuudha. So mee viidiyoo tana dhageeffannee walitti adeemnu. የአንድ መቶ ሄክታር የቡና ኢንቨስትመንት መሬት አዘጋጅተናል። ያንን ኢንቨስተኛ ብቻም ሳይሆን አልሚም qarshii 400,000 dhiibbaa inni uumeef uummata keenya beeksisee jira nu keessaa baheetiin jira jedhanii badhaasan lafa hektaara tokko badhaasan. Keenya ammoo Oromoota kareessaa xiqqoo isii fuuldura qabsoo irratti fuuldura bahanii anni yaadadha. Haceen yeroo duudhaaf jiru Hacaaluun qeerroo jirturraa gara feerroo bittuutti jijjiirameera jedhaniit Zawaarii fi namoota isa fakkaataniif yeroo miidiyaa isaatti irratti dhiyaatu akka duu yeroo sana hin beeke. Haceen akkasitti wayyaanee fuuldura dhaabatte akka namoonni baay'een haasan kana miti fuuldura dhaabate salphamatti immoo yeroo darbee fi darbuu fi qabutti Haceen qeerroo jirturraa feerroo bittuutti deebi'eetiin jira jettanii ajjeesisiiftan. Oromoon waa mara dandeessii warra. Har'a ammoo warroota san keessa darbanii lafa argataniif amma immoo duulli irratti eegalame. Isaanis akka darbaniif jechuudha. Oromoo isin gaha achumatti nurraa dhaabaa isiniin jechuu barbaada. Ammaan booda walitti himna likkii walitti himneeti miidiyaa kanarraa zuuf jenna. So isin bichaa miti miidiyaa kan harkaa qabu nutis harkaa qabna. Warroota haasa'uu danda'uudha dubbachuu danda'uudha. Seenas yoo ta'e ni qabna. Ni qabna raan dubbanne malee ni qabna. Seenas yoo ta'e biyya kanaaf wanta gochuu qabnu hundaa gooneetiin jira. Ofitti amanna. Garuu
namni baay'een nu beekuu dadhabuu danda'a. Namoonni naannoo keenyatti qaban yoo nu beekan nuuf gahaadha. Seenaa jabaa qabna akka isin asirraa iyyitan kana miti biyya biraa teessanii juusii dhugaatiin gabbaatanii haasoftan kana osoo hin taane bakka dhiqamuu qabu nus dhiqnee beekna. Wanta godhamuuf qabnus goonee beekna. So ammoo yoo amma namoonni keenya kan kaleessa waa baay'ee taatee biyya kanaaf turan yoo argatan itti gammanna malee isaaniif gammanna malee baga jijjiirameef jenna malee irraa fudhamuu qaba. Qabeenya uummataati. Qabeenya uummataa kun eenyuuf kennama? Kanuma uummataati. Inni uummata keessaa tokko. Eenyuuf kennuudhaaf? Jawaariif kennitan moo namoota achirratti haasasanii fuutanii isarraa kennuufii barbaadan? Na dhibeeti mee yaada keessan immoo koomantii irratti naaf kennaa. Reaction viidiyoon keenya kun immoo isinitti tole moo isinitti hin tolle yaada qabdan koomantii irratti naaf barreessaa. Kanarraa asirratti umuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaa naa tura isin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa hin fatinaa. Yeroo gaarii dha qabaadha.